የማገዛቸው አንዳንድ ነገሮች ይኖራል። ማዋለድና እስከ ገለዋን የህፃኗን ሁላ እስከ ማጠብም የደረስኩበት ጊዜ አለ። ሰው አዋልጬ የተቸገረች ሴት ማለት ነው። ግዴታን ያስወራ እንጂ ማውራት አልፈልግም። በአካል የሚያቀኝ ያቀኛል። እንደዚህ አይነቶችን በረካቱ እንደምታዩት ይኸው ኤርፖርት ውስጥ ያለሁት ውስጥ ገብቻለሁ። በቃ አሁን ፕሌኑ እየጠበቀ ነው። Yooyaa Ashamaa Argafuuni akkam jirtu fayyaa qabdu kabajamtoota fi hordoftoota koo annagaan qaba galata rabbii. Egaan kabajamtoota fi hordoftoota koo akkuma beekamu Saayidoon Yamaniin deemee jira jechuudha. Waan baay'ee takka na gaddisiise immoo jechuudha maal seetani isuma dhugaa rabbii dubbachuudhaaf hedduu takka kan na gaddisiise wayitu jira. Maali hojjettanii Saayidoon intala kanaa jedhe. Intalittiin sirumayyuu haalli inni itti dubbataa jirutti abbaa manaa ishee dhiistee akka isheen abbaa manaa biraatiif ilmoo kana dhalte yookiin deessite jechuudha kan inni dubbataatii jiru. Haa ta'u malee immoo intala kana namichi abbaa manaa ishee kun ishee gatee gara biyya biraatti gaafa inni deemu gaafa isheen rakkattuun ishii gargaaraa ture. Sini galee ishii gargaaran ture gaafa isheen rakkattee garatti ilmoo godhattee gaafa isheen illee dhaluudhaaf illee jettu maal bakka innanti nettu nama biraan qabdu turte ishee gargaaran ture. Ishee qofayyuu miti namoota baay'ee warra rakkatanii gargaaran ture. Namoonni baay'een ulfeessanii kan gatanii ta'u deeman hedduutu jira waan ta'eef isuma dhugaa dubbachuudhaaf immoo jechuudha. Hin beektani Saawudii keessatti yaa'u Yamanii fi Saawudiin hagam xiqquma walumatti dhiyoodha mitiire. Na achi keessatti kaa namoonni hin beektu maal dubartoonni hundi isaanii kun kan dhirsa hin qabne hin jiru achi keessatti kan hin heerumne hin jiru kan hin fuune hin jiru isuma dhugaa dubbachuudhaaf ootee jechuudha. Yamaniin keessatti mindinoo egaa Saawudii keessatti akkuma jiru hin beekne jechuudha. Hundi keenyaayyuu warreen Saawudii irraa galanii ilmoo malee takkaa kan galanii argeen beeku yoo rabbummaan humti kan qalbii isaanii tolchee ta'e malee jechuudha. Hundi immoo tokko miti jechuudha. Kan kaleessa kaayyoo ishee kan manaa baateef beektu ganama manaa gaafa baatu maaliif akka baate kan beektu nagaadhumaan luka ishee sassaabbattee raawwattee mataa ishee gadi qabattee kan hojjetattee raawwattee gara biyya ofii galtu sinuma jirti jechuudha. Garuu harkirra caalu jechuudha. Harkirra caalu biyya sana keessatti warra achittiin tidaarii godhatantu baay'ata. Haa ta'u malee mooyyuu osoo maatii ofii hin beeksisin osoo maatii isaanii hin beeksisin osoo wannuma tokkoyyuu hin beekamin dhaqanii walitti galanii kan ulfaantu jira jechuudha. Sana booda immoo gaafa wanna tokko walitti ta'anii wal jeeqanii wal lolanii maal jedhanii waanuma xiqqoo irratti inni gatee biraa bayaa isheen immoo kan garaa keessatti godhatte sana wajjiniin rakkatti yoo feeti dhaltee baastee gatti rufatti. Yoo feeti immoo akkasuma yoommoo rabbi kan qalbii ishee sirreesse wayii taate dhalteetuma immoo dhala ishee sana faana rakkatti jechuudha. So Saayidoo muudannoon kun egaa kan isa muudate intalli kun hin rakkatinidha jechuudha. Intalli kun hin rakkatini ilmoo kana faana namtichi garaatti guutee biraa deemee jira. Isheen immoo akka isheen hin rakkanneef rakkina isii kanarratti isee gargaaree jechuudha. Saayidoon akka jechaa jirutti jechuudha. Akkasuma iyyuu intalittiin kun maal goote osoo abbaa manaa qabdu nama biraatiif jechuudha. Ilmoo kana kan isheen dhalteeyyuu nama biraatiif dhaltee. Abbaan manaa ishee kun immoo iyyuu isuma kanayyuu quba hin qabu. Ilmoon kun almaaf dhalate jedha malee ammaayyuu waliin kan isaan jiraataa jiran abbaa manaa ishee sana faana waliin jiraataa jiru. Har'ayyuu argeetiin hin jira erganas dhufee jechaati kan inni jiru waliin jiraataa jiru jechaati jira jechuudha. Akkuma viidiyoo isaarraa dhaggeeffannetti intalittiin salphattuu wayiiti. Isuma dhugaa rabbii dubbachuuf jechuudha intalittiin salphattuu wayiiti jechuudha. Intalittiin kun egaa amma yoosoo namni biraa yookiin immoo Saayidoon humtiyyuu dhugaan kan koo naafaa baatu dhumaanuyyuu viidiyoo kana waraabee yookiin chaanaalarra gallakkisa ta'ee yookiin immoo wanna tokko kalaalu wanti immoo viidiyoon godhame tokko isuma dhugaa dubbachuuf oo ta'e jechuudha. Wanti viidiyoodhaan hojjetame tokko wanti viidiyoo ta'ee silkii namaa keessa jiru tokko inoola hin bula malee ba'uun isaa nafu jechuudha. Inoola hin bula malee ba'uun isaa nafu. Salphinni intala kanaa immoo guyyaa tokko ba'uun isaa nafu. Inoola hin tura malee ba'uun isaa nafu jechuudha. Kanaafuu Saayidoon ammoo wanti inni jechaati jiru intala kana yemmuu abbaan manaa ishee mana hin jirretti mana ishees nan beeka waan ta'eef manuma jireenya keenyaa duraaniitiin bakka tokkodha.
nan beeka waan ta'eef yommuu abbaan manaa ishee mana hin jirre laalee intala kana haasofsiisee mucaa kanallee deemnee raawwanne dhiiga kana laalchisnee Sumayyaadhaan viidiyoo gaggabaabaa wayiillee ta'uu isheedhaa gara keessatiin ergaa fi malee gara miidiyaatti hin baasudha jechuudha kan inni jechaatee jiru. Walaakin olis ta'u gadis ta'u jechuudha nuti wanti nuti barbaannu Saidoo fi Sumayyaan walitti araaramu. Sumayyaan immoo ilmoo ijoollee Saidoo sababa kanaan irraa fageessitee isheenis sababa kanaan jireenya ishii dhabdee mana ishii diigdee sababa kanarraa kan ka'ee jechuudha isin galte. Kanaaf iyyuu nan dadhabe karaa deemaa ooleen dhufee mana turre viidiyoo isaayyuu reefaan arge jechuudha. Reefaan gara manaa seena. Inna kamee ani fuudhuu haadha manaa fuudhee kaleessa dubbadheen ture waan kana jechuudha. Haadha manaa lammataa fuudhuu isaatiif iyyuu miti kan na aarse. Kan ana dhoksee raawwatee ilmoo dhalfatee kan baala gaa'ee osoon ani hin beekne ana kanatu na aarse. Jettee kanaaf iyyuu anis immoo dhugaan kiyya naa ba'uu qabdi jechuudha. Saidoon kan jechaatee jiru mormataatii jira jechuudha. Jabeessee Saidoo waan kana akka keessa hin jirre dhugumaan dhugaatti gaagilsee maknoo beekamaatii jira jechuudha. Kanaaf iyyuu egaa Sumayyaan isaan magaa haalli inni itti Sumayyaadhaaf viidiyoo kana erguu fi danda'u niitittis haasofsiisee haala jiru hundumaa istira jiru hundumaa inni hin beeka waan ta'eef niititti kanas haasofsiisee viidiyoo Sumayyaadhaa irraa waraabee fi boo'isii irree taatu sagalee irraa waraabee fi akkasuma immoo gaafa dhaqanii raawwatanii dhiiga laalaman kanas Sumayyaadhaaf doktoroota illee ta'uu isheetti dubbisiisee akka isheen amantu taasisa. Hiriyoonni kan kokunoo abdiin bira jira mucaan inni hiriyaan isaanii duratti achitti wal beekan achi wal bira jiru jechuudha. Isaan iyyuu nuti hin beekna Saidoo akka kanan goone garummoo garuu nuti lakkii kun wanti kun waan Saidoon hojjete miti gocha Saidoo miti gaafa nuti jennu nun amantu maaliif wanti kun ifuma ifatti jaartitti niitittii sanaa fi ilmoo sun ilaalamuu qabu. Ilmoo sun ilaalamuu qaba isaan argamuu qabuudha kan abdiin faanillee jechaa jirani. Kanaaf iyyuu wanti Saidoo amma furmaata tokko isaaf ta'uu danda'u mucichi maramaramuudha bakka. Mucaanis Saidoonis dhiigni isaanii ilaalamuudha. Sanaan booda Sumayyaanis inamanti jechuudha gaafa sana. Yoollee immoo haalichi homaa isheedha bareeduu baate doktoroota faana bakkee ishiin doktoroota bakkee ishiin beektu. Nama ishiin beektu nama ishiin duratti biratti yaalamaa turte akkasittiin warra sana biratti maaliifin gar keessattiin waliin haasa'aa jirra jechuudha jedhee miti Saidoon. Kanaaf iyyuu kun sirratuu qaba waan isaaniif haala haffisu ayyuun illee haala nagaadhuma fayyaadhaan jechuudha bakka silaa wanta tokko sirreessuudhaaf deemtaa nagaadhumaan dhaqii kootu bakka itti raawwattee geggeessite dhugaa garaana nyaatte ishiin jechuudha baay'ee tokko nama rarte maaliifin itti maramtee bakka ilmoo kan keetii fi haadha manaa keetiif akkasuma immoo isa haqa malee daraan sirratti dubbatame dhugaa baasisuudhaaf deemta waan ta'eef nagaadhaan deemii nagaadhaan deebi'iitii kootu naaf jette geggeessite dhugaa baay'ee tokko nama rarte maaliifin ammuma kana jijjiiramaa aga kana argisiisuun waan tokkodha. Kanaaf iyyuu Saidoo rabbi si haa milkeessu milkaa'ii nagaadhaan dhaqii nagaadhaan deebii achi geesseerta kunoo rabbi si haa milkeessu siin jennaa haadhoo keenya.